Har'allee akkuma isin beektan isin kadhachuun fi jalqabatti viidiyoo kana akka argitaniin akka isin bira ga'een koppii liinkii yeroo 3 yeroo 4 5 naa godha adaraa keessan sheerii keessaniin namni kun argamuu danda'a. Warri bo'aan obbolaansaa firoonnisaa haatisaa abbaansaa mucaa kana argatanii akka boqotaniif adaraa keessan viidiyoo kana sheerii gochuudhaan na gargaara. Nuti walii gochuu kan dandeenyu sagalee walii ta'uudha. Akkuma amma dura beeknu immoo wal argina wal gargaara. Namni kun akka argamuuf adaraa keessan viidiyoo kana irra deddeebi'uudhaan sheer koppii liinkii godha. Wal biraan ga'a jechuudha biyya hundumaarra facaasa. Mucaan suuraa isaa asirratti argitan kun maqaan isaa Abdurrazzaaq Jihaad jedhama. Dhalataa Jimmaa godina Jimmaa aanaa Aggaaroo keessattidha kan inni dhalatee guddate. Akkuma nama kamiyyuu hojjete jijjiiramuudhaaf maatisaa jijjiiruudhaaf gara Yamaniin gara biyya Arabaa dhufuudhaaf jecha Yamaniin dhufee erga Yamaniin ga'ee booda gara biraa hin deemne waggaa 4 Yaman keessa jiraate. Achi hojiin gaafa dhibamu gara biyya kootti deebi'ee gala jedhee Yaman keessa ka'ee gara magaalaa Adanitti otoo adeemaa jiru otoo obboleettii wajjin haasa'aa jiru silkiinsaa otoo inni ishee wajjin haasa'aa jiru addaan cite. Silkiin irraa haa fudhatamu haa rukutamu haa du'u mucaan kun maal akka inni ta'e namni tokkollee beekaa hin jiru jechuudha. Obboleettiin isaa hin boosi biyya namaa keessa erga dhufte reefu waggaayyuu hin guunne baay'ee boo'aa jirti. Jiruu biyya ormaa wajjin jechuudha. Gidiraa miiqa keessa jiru haati biyyaa boo'aa jirti. Mucaan kun silkiinsaa namni gaafa itti bilbilu nama kan biraatu kaasa. Al takka mustashfaa yookaan mana yaalaa jiraatti hin jedhu. Al takka maallaqa ergaatti hin jedhu. Warri jalaa kaasan afaan Oromoo haasa'u. Mucaan kun maal akka inni ta'e hin beekamu. Asan jira utuu jedhee waan barbaadan utuu gaafatanii maatiin sila hamma kana hin dhiphatu ture. Kanaaf iyyuu adaraa keessan warri silkii mucaa kanaa fuutanii ittiin taphataa jirtan haadha qabdu maatii qabdu isinis obbolaa qabdu namarraa uumamtanii adaraa yoo waaqa keessan sodaattan mucaan kun eessa akka jiru maal akka ta'e maatii beeksisa. Mucaan kun immoo tarii yoo silkiitu harkaa bade ta'e immoo silkii hiriyoota keetiin adaraa kee maatii keetiin asan jiraa jedhi yookaan koomentii jalatti nuu barreessaa mucaa kana warri beektan jechuudha yookaan warri isin bira jiru yooma bahaariidhaan waan tokko ta'an ta'ellee yooma waan karaarratti waa ta'e ta'ellee namni suuraa isaa beeku hin dhibu jechuudha biyya lafaa kanarraa namni iyyuu bakkuma bakkatti wal beeka. Kanaaf adaraa kee obboleessa keenya maatiin kee bo'aa jiru yoo jirta ta'e lubbuudhaan yoo jirta ta'e obboleettii keetiin asan jiraa jedhi haadha keetiin asan jiraa jedhi. Darbee immoo erga badee ji'a lammaffaasaa qabatee jira. Adaraa keessan viidiyoo kana sheerii godhan nama hundumaa biraan ga'a. Harmee keessanirraa harmee mucaa kana harmee keessanidha. Obboleettii mucaa kana obboleettii keessanidha. Adaraa keessan viidiyoo kana sheerii gochuudhaan nama hundumaa ayyaa jireenya biyya ormaa akkatti baanu beekna malee akkatti galan beeknu hunduma keessan wajjin bakka jirtetti waaqayyo subhaanaa ta'u jecha. Egaa akkuma viidiyoo amma daawwachaa jirtan irratti obboleessi keenya tokko erga biyyaa bahee biyya eeban keessatti waggaa 4 hojjetee waggaa 4 kana keessatti gara biyyaan gala jedhee yoo inni obboleettii waliin haasa'aa jiru silkii gizuma isaa ogguma haasa'aa jiranuu silkii isaa cijjedhee saniin booddee haga ammaa achi buutee isaa hin dhabame jettee jirti obboleettiin. Akkasuma maatii fi firoottan isaatis akkasuma immoo obboleettiin baay'ee dhiphachaa jirti biyya ormaa keessatti jechuudha. Adaraa obboleewwan koo obboleessa keenya kana yoo kan argartan ta'e kara ta'een sheerii walii godhaati iyyaafadhaa isiniin jedha. Nuti wal malee homaa hin qabnu keessattuu ijoolleen jireenyi biyya ormaa waan isheen nama goone hin jiru jechuudha. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota chaanaala kootii kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirtanitti nageenyi isin haa ba'atu. Ani nagaa kooti isin akkam jirtu fayyaa keessanii isin jecha akkasuma warroon chaanaala kee afaaraa taata subscribe gochuudhaan jajjabeessaa warroon jajjabeessaa ta'an galatooma ulfaadhaa isin jecha. Egaa ka waan baay'ee nama gaddisiisudha. Ijoolleen keenya biyyuma ormaa keessatti ijoollee dhiirallee ijoollee shamarraallee dararamaa jiranii as buutee isaanii dhabamaa jiranii jechuudha. Akkuma dura viidiyoo dura irratti argitanitti obboleessi keenya tokko dhalataa Jimmaati. Erga biyya eeban dhufee waggaa 4 waggaa 4 kana keessatti gara biyyaan gala jedhee osoo obboleettii wajjin haasa'aa jiru silkiin isaa dhaabate jetteerti. Obboleettiin itti himteerti. Mucaan kun namoonni akkasuma beektanii suuraa garaagaraa maxxansitanii akkasuma immoo odeeffannoo garaagaraa gootanii sheerii laayikii gochuudhaan uummata biraan akka geechanii mucaan kun barbaadamuun jedhaan maaliif yoo jiraatis akka argamuudha yoo hin jiraannes ta'e immoo akka maatiin isaatis yookiin du'ees yoo ta'e maatiin isaa akka boqonnaa argatu jechuudha. Dhugaa rabbii isiniin jedha bahaati ofii waan baay'ee argaa jirra biyya kana keessatti caakkaa keessatti waan baay'ee argaa jirra waan nama
Bakka waan si surruutu jira caakkaa Arabootaa kana keessa jechuudha. Ijoollee keenya reeffi isaanii bakka bakkatti kan du'anii hagaadha. Eenyummaan isaanii dhabamte baay'eetu jira jechuudha. Innaa kanaafiyyuu obboleessa keenya kana sagalee ta'aa fi akkasuma barbaadaa'ee maatiin isaa baay'ee xinqamaa jiru biyyaa'ee akkasuma obboleettiin takkas obboleettiin isaatis biyya ormaa kana dhuftee baay'ee xinqamaa jirti jechuudha. Kanaafuu wal cinaa ejjedha obboloota kooyii waliin mirmadhaa isiin jedha. Nuti akkatti baanu beenna malee akkatti galluun hin beennu jechuudha. Hunduma keenya wajjin waaqayyoon wajjin yaa ta'u biyya ormaa dukkanaa biyya ormaa baay'ee ulfaata. Jireenyi biyya ormaa baay'ee ulfaata jechuudha. Innaa kanaafiyyuu immoo waliif sagalee ta'uu yaadaa'e wal bira ejjechuu yaadaa'e isiniin jedha. Baay'ee garaa nama nyaata. Haati ofii yedoosii naa gala jettee mucaan kiyya naa gala jettee rarraatu. Akkasuma immoo abbaan mucaan kiyya naa gala jedhee osoo rarra'aa jiru bakka buutee isaanii dhabamaa jiran meeqatu jira jechuudha. Dhugaa baay'ee viidiyoo wayii isiniif hin hojjedha. Viidiyoo san argee bakka maanni qabachuun dadhabe dhugaa waaqayyo jechuudha. Ijoollee keenya waan osoo karaa deeman osoo caakkaa keessa deeman waan nyaatan waan dhugan dhabanii akkatti karaa tafanii reeffi isaanii dhagaa keessatti gogogee hafe jechuudha. Bakka baay'ee sitti dhagaa. Mucaan tokko kaleessa yoo inni agarsiisu baay'ee tokko immaan qabachuun dadhabe isiniin jedha obboloota koo. Nuti akkatti baanu beenna malee akkatti galluun beennu hunduma keenya hojii waaqayyo hojii yaa ta'u nyaannan tun nama nyaatti har'a ijoolleen tun jaalatteeti miti kan caakkaa keessanis dhufanii yookiin karaa bahaatis kan dhufanii lubbuu isaanii darbu jechuudha. Garuu of jijjiirradha malee namni bashannanaa fi miti kan biyya ormaa dhufu jechuudha. Jireenya keenya jijjiirrana inneeyyummaa biyya keenyaa kana argameera jiraannan kaanee biyya ormaa deemne reeffi keenya allaattiidhaaf dhiyeenya ta'a yookiin irbaata ta'a jechuudha. Dhugaa waaqayyo baay'ee rabbii baay'ee namatti dhaga'ama jechuudha. Dhugaa baay'ee tokkoon boo'i kaleessa rabbii viidiyoo sana arge jechuudha. Maaliif dooniyootarraa yommaa qabaachuu baanne ijoolleen maal gochaa biyya ormaa keessatti allaattiidhaaf iraatii taana. Dhugaa rabbii jechuudha. Baay'ee garaa nama nyaata. Maaliif haatiif abbaan ofii ilma nama eegu mucaan kiyya oomnaa gala jetti isheenis innis oomnaa gala jedhu hin jira jedhu malee hin du'e hin jedhan. Baay'ee namatti dhaga'ama bara dhugaa waaqayyo jechuudha. Jira jettee awwaallanne du'e jettee sirbii qotattee hin teenye jechuudha bara amma warroonni ammaa asitti biyya ormaa keessatti boqotanii otoo maatiin isaanii hin beekne haatiif abbaa isaanii hin beekne meeqatu jira jechuudha. Waan baay'eetu jira biyya kana keessatti adaraa keessa walii milmadha. Adaraa keessan dhuguma bakka maaloo iyyummaadhaan biyya keessan keessa jiraadha. Bakka yoo seeran deemtan yookiin iyyummaadhaan biyya keessan keessa jiraadha. Uumaa miti. Jireenya addunyaa daqiiqaaf sekendii takkatti wal biraa deemnu fi mukaa jirmatti buunee biyya ormaa keessatti allaattiidhaaf iraatii taana jechuudha. Dhugaa baay'ee tokko garaana nyaatti ijoolleen keessattuu gara bahaaraa fi wannaadhaan dhufan kun baay'ee garaana nyaattu. Ijoolluma seeraan dhufte sanaa wayya maaliif mana seeraa keessa gaafa jirtu dirqama uumamaa maaliif duuti waanuma jirtu yoo akka kunii malee duutitu garaas nyaata malee duuti ilmi namaa guyyaa dhalatu du'a. Garuu duuti akka malee xiqqoo si guba jechuudha. Kanaaf